Nagaa fi jaalalli araara yaanni waaqayyo isin haa baay'atu kabajamtootaaf jaallatamtoota obboloota koo akkam jirtu nagaa keessanii bagee gamtaniitis gamtanii gooftaadhaan guyyaa har'aa garuu saliisin jechuun jammartii obboleettiin keessaan masarata nagaraa akkasuma Asteertuu kan jedhu yuutuubii haaraa banatee jirti. Obboleettiin keessaan masarata nagaraa jajjabeessaa. Obboleettiin keessan masarata nagaraa mucaan jibban beektuu jaalala malee baraa isinii jecha har'aa obboleettii keenya baay'ee jaallannuu fi baay'ee kabajnu obboleettii keenya furtuu dhalootaa yookiis immoo obsee gammachuun ishee gammachuu keenya dadhabbiin ishee dadhabbii keenya nuti tokko waaqayyo gooftaan ishee gargaaree guyyaa gammachuu ishee gatii dadhabbii ishee irriba dhabuudhaan bifatti dhabuudhaan dadhabbii guddaa itti dadhabuudhaan gatii dadhabbii kee hojjettee kan nyaattuuf immoo waaqayyo gooftaan ishee gargaaree hunduma keessan isin gargaaree gara fuulduraatti milkaa'uudhaaf jirtu. Ifama obboloota kiyya egaa obboleettii keenya furtuu dhalootaa waaqayyo si gargaaree gammachuu ishee gammachuu keenya waliin gammannee baga waaqayyo si gargaaree gatii dadhabbii keetii baga waaqayyo ijatti si godhe baga waaqayyo firiitti si godhe jechuu jaalladha. Akkasuma obboloonni koo gartuu keessa jirtan gartuun ala jirtan obboleettii keenya nuffini dadhabetoon jedhee sa'aatii keessan yeroo keessan irraa kennuudhaan riba keessan irraa murtanii obboleettii keenya gargaaruudhaan kan ishee bukkee dhaabbachaa turtan ijoolleen jaalalaan beekamtan waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu galanni koo guddaadha isinii jechuun jaalladha. Akkasuma obboleettii keenya furtuu dhalootaa baga gammadde baga waaqayyo si gargaara ammayyuu furtuu dhalootaa ta'e ammayyuu dhaloonni harka keerraa darbee haa sooratu ammayyuu addunyaaf ifa ta'e ammayyuu addunyaaf soogidda ta'e akkasuma wanta nan isinii jechuu barbaadu obboloonni monitaayizii taatanii viidiyoo isinii hin waraabin hafe jaalala waaqayyootiin ifa manaaf godha annama kamiifillee otoon naaf danda'ame baga gammadde jedheeni gammachuu koo ibsadde hedduu natti tola garuu immoo dhugaa dubbachuuf haalli nan keessa jiru baay'ee mijataa miti. YouTube chaanaalii koorratti yoo argitanii yeroo baay'ee nyaataan gadhiisa. Sababiin nyaata gadhiisuuf fedhee miti. Garuu YouTube'n tokko socho'uu waan qabuufanii wanta baay'ee hojjedhu keessa koo kaa waaqayyoo kaadha waan baay'ee jira. Garuu immoo adduun itti viidiyoo waraabuu haala itti viidiyoo waraabuu hin danda'amu jechuudha. Baay'ee ulfaata maatii yeroo baay'ee mana jiru galanni waaqayyoo haa ta'u. Kanaaf obboleettii keenya furtuu egaa obbolee tokko obboloonni keessan obboloonni keenya gatii baay'ee dadhabbii baasanii asiin gahan akkasuma obboleettii keenya furtuu viidiyoo ishee hamma dhumaatti dhaggeeffachuudhaan akkasumas immoo sheer gochuudhaan laayik gochuudhaan koomentiidhaan yaada qabdan kaa'uudhaan sheer gochuudhaan akkasumas laayikiidhaan obboleettii keenya kana gatii dadhabbii ishee firii akka argisiistanii jaalalaa fi kabajaan isin gaafadha jechuudha. Akkasuma hordoftoonni YouTube chaanaalii furtuu dhalootaa nagaa waaqayyo guddaa manaa fi haala isin jirtanitti isiniif haa baay'atu jechuu jaalatti masarat nagaraa mucaan jibban beektu jaalala malee baraa akkuma isiniin jedhutti egaa obboleettii keenya furtuuni milkaa'uu isheetiif dhugaa dubbachuu fi ani kan koo caalaa namni tokko otoo milkaa'ee argee hedduun gammada jechuudha. Garuu nufi kootii liiviin seenne haa ta'uyyuu malee otoo naa danda'ame obboloota koo liivii seenanii karatti danda'e gargaaree natti tola jechuudha. Dhugaa dubbachuuf gaafa sheerii qaqqabu hedduu tokkoon gammade. Sababiin an gammadeef beektu bakka dhaloota karaan gargaaruun narra jiru. Karaan gargaaruun narra jiruun utuun gargaaree maal ta'a shiroon godheef maal ta'a yoo amma danda'e kootti baneef isa jedhamudha. Kanaaf jennaan obboloota koo yoo tokko ta'anii
tokkummaa dhabuu keenyatu nu miidhe malee waaqayyollee abbaa ilma hafuura qulqulluu sadan tokko waaqayyotti amana jechuudha. Kanaaf tokko yoo taane lafti nuti iddoon nuti hin geenye hin jiru, hin guddanna, hin mul'anna. Kaayyoon keenyas galma gahaa bakka dadhabbii ishee saniitti, bakka dadhabbii keenyaatti, bakka hir'ina keenyaatti otoo abdiin kutatiin, otoo dukkana hin ilaalin, otoo gara kuteessatti dukkanni ni faa akkuma jedhamu sana garaa kutattanii kaayyoo baataniif sana garaa kutattanii yoo jettanii waaqayyo gatii dadhabbii keessanii inuma isinii kenna. Gatii dadhabbii keessanii inuma milkooftu isinii jechuun jaaladha. Obboleetti keenya Hoobsee yookiis immoo Furtuu, Hoobsee maqaa dhaloota isheetii waama. Maaliif Hoobsee ol beeknaa waan ta'eef Hoobsee maqaa dhaloota isheetiin waama. Akkasumas immoo warreen hin beekne biyyi koo lafarraa Amboo yookiin Gudaree obboloota kiyya warreen hin beekneef isiniin jecha jaalladha. Warreen hin beektan na beektu. Kanaaf jennaani asumaan yaa maqaa koo jechuu lafa iddoo dhaloota koo jechuu waan na barbaachiseef jechuudha. Kanaaf obboleetti keenya Furtuu waaqayyo gooftaan ammallee milkaa'ina siif haa kennu. Kanumaan caala waaqayyo gooftaan gatii dadhabbii keetii ijatti siif haa godhu, firiitti siif haa godhu. Ganaa kana caalaatti akka milkooftu, akka dhaloonni akka dhalootaaf soorata taatu, akka Saaraa waaqayyo gooftaan milkaa'ina akkasii kennu amantii malee shakkii hin qabu. Obboloota koo akkasumas immoo mukti tokko ija isaatiin akkuma beekamu yeroo hundumaa nuti kan beekamnu namummaa nama ta'uu keenya nama garuu immoo ija hojii keenyaatiin beekamna waan ta'eef iji hojii sirraa argamu dhalootaaf furmaata kan ta'u. YouTube chanaaliin kun immoo kan dhalootaaf karaa ittiin dhaloonni furmaata argatu, karaa ittiin dhaloonni guddatu, karaa ittiin dhaloonni hidhaan isaa hiikkatu, karaa ittiin dhaloonni ba'aan dhalootaa irraa bu'u, karaa ittiin dhaloonni soorata kanaatiin sooratee hidhaa seexanaa keessaa, hidhaa dhibee keessaa, hidhaa rakkinaa keessaa, hidhaa dhiphinaa keessaa karaa ittiin ba'u siif haa ta'u. Chaanaaliin kun chaanaalii dhalootaaf akkuma maqaa isaa furmaata ta'e furmaata haa ta'u. Milkaa'e waaqayyo gooftaan immoo gatii dadhabbii kee ammallee bara deemtutti lafa deemtutti hundumatti si haa milkeessu siin jedha obboleetti koo. Akkasuma obboleessa koo yaadasaa waaqayyo gooftaan ayyaana siif haa baay'isu. Abbaa manaa Hoobsee guddaa asumaan galateeffachuu kanan barbaadu. Ammallee isaallee eebbisuu kanan barbaadu. Waaqayyo ayyaana humna siif haa dabalu, simboo siif haa dabalu. Sagalee waaqayyoo dhaloota biraan karaa kanaan gahuudhaan sagalee kana gara obboleetti keenyaatti ergee obboleettiin keenyas immoo sagalee kanaan karaa taatee fi sagalee kana dhaloota biraan gahu. Inni immoo meeshaa ta'ee meeshaa waaqayyoo afaan waaqayyoo keessaan darbee dubbatu ta'ee sagalee dhaloota biraan gahuudhaan iddoo jirutti tajaajilaa ergaa jira. Kanaaf jennaan waaqayyo gooftaan si haa eebbisu, ayyaana isaa siif haa baay'isu. Akkuma Phaawulos du'amoo, rakkinamoo, dhiphinamoo, beelamoo, qullaa ta'umoo maaltu Kiristoos irraa adda na baasa jedhe obboleessa kiyya wanti Kiristoos irraa adda si baasu tokkollee hin argamin. Waaqayyo ayyaana siif haa baay'isu, simboo siif haa ta'u, surraa siif haa ta'u. Bara kee hundumatti maqaa Yesuus Kiristoosiin ayyaanni waaqayyo siif haa baay'atu. Gufuun si dura hin dhaabatin darbii tajaajile jechuun barbaada. Sababiin isaa abbaan manaaf haati manaa foon tokko lafee tokko haa ta'u kanan eebbisuuf ayyaanni waaqayyo baay'atee fi tajaajilaa jira jechuudha obboleessi keenya. Kanaaf obboleessa keenya yaadasaa gaarii eebbisee Hoobsee wajjin jechuudha. Maaliif manni keessan tajaajilli keessan haa eebbifamu. Dhalli keessan maqaa Yesuusiin kan eebbifame haa ta'u. Milkaa'ina argadhaa, simboo argadhaa isin jechuun jaalladha. Akkasuma akka obboleetti koo Hoobsee waaqayyo gooftaan obboloota koo sa'aatii guuttachuudhaan obboloota koo sabskiraayibii guuttachuudhaaf xaaraa jirtanii dhama'aa jirtan milkaa'ina argadhaa waaqayyo isin haa milkeessu. Abdiin kutatinaa yoo abdii kutachuu baattan waaqayyo isin gargaara. Lafa yaaddanis hinuma geessu isin jechuun jaalladha. Wal bukkaadhaa walaa jabeessinu aamilee waliif haa kenninu bakka dadhabbina keenyaa bakka hir'ina keenyaatti walaa jabeessinu walaa gargaaru. Lafti nuti iddoon tokko nuti taanee iddoon nuti hin gahin yookiis immoo lafa yaadne sana hinuma geenya garuu maalli lapheen keenya kun sammuun keenya kun waan qajeelaa yaadu. Kanaaf waan qajeelaatti yoo yaadne waaqayyoon ni qajeelaa nu milkeessa jechuudha.
eebbifamaa obboleettii keessa masarata nagaraati. Obboleettii koo obsee yookiis immoo furtuu dhalootaa akkasuma maatii yaada isaa gaarii saba waaqayyo dubbii sagalee waaqayyo asitti dhaggeeffatu hundumaaf ergaa koo eebba koo galata koo naarmaadha isin jechuu jaalladha. Ayyaanni waaqayyo isiniif haa baay'atu isin jaalladha isin kabajaa maqaa Yesuus eebba naa ta'a hundumti keessan kabajamaa eebbifamaa nagaa argadhaa.